Waa'ee H1B work visa yookiin specialty occupation visa jedhamee dheengadda viidiyoo gabaabaa isinii hojjedhe. Egaa specialty work visa yookiin H1B work visa kun biyya Ameerikaatitti namoota professionalii fi barnoota adda addaa qaban specially degree jalqabaarraa hanga mastersii yookiin doctorate qaban hundumaayyuu kan ittiin simatanii carraa hojiidhaan gara Ameerikaa dhufanii hojii hojjechuu danda'anii ittiin argatan jechuudha. Carraan kun egaa March 7 yookiin gaafa March 7 jalqabame hanga March 24 tti kan deemudha. Akkuma dheengadda isinitti himne guyyaa 17f kan deemu ta'a jechuudha. Kuni registration isaa qofadha. Registration ittiin hojii barbaadan jechuudha. Kampaaniiwwan maqaa keessaniin guyyoota kana opening window kana keessatti visa H1B visaaf apply gochuu danda'a gara USCIS tti jechuudha. Kanaafuu isin akkuma isinitti himne jalqaba irratti waan isin gochuu qabdan carraa hojii yookiin hojii kaampaanii isinii kennuu danda'u barbaadachuudha. Isaan walii galtee gootanii carraa hojii sana fixachuudha guyyoota kana gidduutti jechuudha. Baay'een keessan viidiyoo sanarraa akkuma argitan gaaffii hedduu nu gaafattaniittu akkasumas immoo akkamittiin guutuu dandeenya, akkamittiin liinkii isaa websaayitii argachuu dandeenya, akkamittiin ispoonsara kaampaanii ispoonsara nu godhe H1B visa kan process nu gochuu danda'u akkamiin argachuu dandeenya jettanii gaaffii hedduu nu gaafachaa turtanii. Akkasumas namni kallattiidhaan akka nuti isinii guunnuufis nu gaafattaniittan jirtu. Haa ta'uti garuu hunduma keessaniidhaaf yeroo fudhannee tokkoon isiniif guutuun hin dandeenyu. Otuma dandeenyes ammoo laayisensii isaa yookiin ammoo mirga seerummaa hin qabnu. Haa ta'uti garuu ofii keessan guutuu yoo barbaaddan anuu nan danda'a jettanii itti yaaddu yoo ta'e egaa websaayitii tokko kallattiidhaan gara hojii kaampaaniiwwaniitti kan isin fiduu danda'u yookiin kaampaanii sponsorshipii isinii kennuu danda'u waliin isin quunnamsiisuu danda'u websaayitii tokko kan isiniif dhiyeessu ta'a. Asirratti screen irratti share isiniif godha akkamitti seentanii akka ilaaltanii. Akkasumas immoo wanti kun carraan H1B visa kun barana qofa miti, baroota darbanis kan gaggeeffamaa turedha. Waggaan carraa kennamudha. Egaa waggoota darban yookiin baroota darban keessa kaampaaniin reetii guddaa qabu sponsorshipii gochuudhaan yookiin namoota sponsor godhee hojjettoota qaxarachuudhaan biyya alaatii gara Ameerikaatti fiduudha. Biyya biraarraa gara Ameerikaatti fiduudhaan beekamtii guddaa qabu kaampaanii isa kam akka ta'es isinitti agarsiisa. Inni USCIS H1B visa processii keessa iddootti web page isaanii keessa jira. Achi keessa kaampaanii tokko amma 100tti jiran list out godhee jira jechuudha. Kaampaaniin reetii guddaa qabu isa kamidha, reetii xinnaa kan qabu isa kamidha. Isin kaampaanii kana wal dorgomsiistanii akkaataa ogummaa keessanii fi akkaataa professionii keessaniin jechuudha. Isa sirriitti nu qaxaruu danda'a jettanii yaaddan biratti daftanii application keessan galfachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma isinitti hime application akka isinii guunnuuf nuti isinii guutuu hin dandeenyu. Keessumaayyuu namni professionalii ta'e waan kana sirriitti danda'u akka isinii guutuudha kananii dhaamsa isiniif dabarsuu barbaadu. Maaliif yeroo guuttan approved ta'uudhaaf of eeggannoo waan barbaaduudhaaf jechuudha. Gama biraatiin of eeggannoo isin gochuu qabdan information keessan strangeritti hin kennina jechuun koo nama hin beeknetti hin kennina. Waa'ee barnoota keessanii, waa'ee bara dhaloota keessanii, waa'ee lafa jireenya keessanii, dokumentii keessan hundumaa fuutanii nama hin beeknetti nama callistanii yookiin social media irraa yookiin ammoo akkasumatti quba wal qabdanitti hin kennina. Sababiin isaas kan dhuunfaati wantichi. Kanaafi nama professionalii ta'e yookiin nama licensed ta'e yookiin ammoo nama mirga seerummaa itti qabu iddoo biyya jirtanii barbaadaati akkasinii guutuu godha. Yoo nama sirriin argattan ta'e ofii keessanii guutuu yaala. Ofii keessanii dhuunfaa keessanii guutuu yaala malee namatti dabarsitanii kennina isiniin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan egaa websaayitii USCIS irra seeneetiin H1B specialty occupation web page isaanii jala jiru. Reetii kaampaanii isa kamtu irra caalaa reetii guddaa qaba. Namoota approve gochuudhaan visa H1B visa process godhee fudhachuudhaan kaampaanii isa kamtu irra caalaa beekamaadha kan jedhu listii isaa muraasa isiniin kaasa. Isatti aansee ammoo websaayitii tokko kaampaanii sponsorship isinii kennuu danda'u akkamitti link gochuu akka dandeessan, akkamitti connect gochuu akka dandeessan, akkamittiin application keessan submit gochuu akka dandeessan isinitti himuun barbaada. Dursee garuu waan tokko akka hin dogoggorre H1B visa processii directly USCIS tti akka application galchine isiniin jedha. Sababiin isaas kaampaanii isin qaxarutu applicationii maqaa keessaniin viizaadhaaf galcha malee isin directly viizaadhaaf galchuu hin dandeessan.
eega kaampaanii isin qaxaree approve isin godhe booda processii visa kan eegalamu. Kanaan alatti garuu callistanii amma kaatanii processii visa hin eegalina. Maaliif USCIS kaampaanii sana waliin malee kan inni diilii qabu nama dhuunfaa waliin miti. Kaampaaniin sun ammoo isiniin kontraataanidha kan inni isin fidu jechuudha. Kontraata waggaa 3ti yeroo baay'ee kan kennamu kan baratame. Egaa inni kun advantages disadvantages qaba. Advantages isaa isinitti himna, disadvantages isaa isinitti himna. Dhuma video kana irratti jechuudha. Maaliif kontraataan dhufuunii fi permanent resident ta'anii green cardidhaan dhufuun garaagarummaa guddaa qaba. Miidhaas qaba, faayidaas qaba. Isa kanas xumura video kana irratti isinitti himna. Amma garuu web page USCIS seenne H1B specialty occupation jalatti kaampaanii isa kamtu irra caalaa namoota hedduu garanatti fiduudhaan beekama amma yoonaatti isa jedhu isiniif dhiyeessina. Itti aansuudhaan ammoo websaayitii H1B visa grader kan jedhamu tokko seenee akkamitti kaampaanii sponsorship isinii kennu argachuu akka dandeessan isiniif dhiyeessa. Amma xumuraatti na waliin tura. Egaa akkuma dursee isinitti himuuf yaale H1B work visa kaampaaniiwwan sponsorship kennuudhaan reetiin isaanii baay'ee guddaa ta'ee fi akkasumas ammoo kaampaaniiwwan kamtu irra caalaa baroota darban hojjettoota biyya garaagaraa gara Ameerikaatti fiduudhaan carraa hojii kennanii jechuudhaan egaa USCIS web page isaanii web page work visa kan like H1B work visa haabii isaan irratti kan isaan baasan kan simbiraan geenyu ta'a jalqaba irratti jechuudha. Kan argachuudhaaf USCIS H1B data hub jettanii Google irratti yoo search gootanii bifa kanaan akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Yoo akkanatti search gootanii jalqaba irra kan jiru USCIS H1B employer data hub itti isin galcha. Achi booda data hub kana gaafa bantanii bifa kanaan H1B employer data hub keessatti egaa kaampaanii isa kamtu irra caalaa kan namoota yookiin hojjettoota biyya garaagaraa gara Ameerikaatti fide carraa hojii akka isaan argatan approval yookiin sponsorship ta'eef jechuudha. Jalqaba irra kan jiru akka argaa jirtanii jalqaba irra kan jiru Amazonidha. Amazon Service LLC jedha. Egaa bara darbe qofa 2024 keessa namoota 9,265 kan inni carraa kenne. Itti aansee kan jiru Infosys Limitedidha. Inni immoo namoota 8,140 akkasumas ammoo itti aansee kan jiru Cognizant Technology Solutionidha. Itti aansee innis namoota 6,000 oliif akkasumas Google LLC'n Google kaampaaniin jechuudha. Namoota 5,000 oliif kenneera akkasumas Tata Consultancy'n namoota naannoo 5,000 oliif innis carraa kenneera akkasumas Meta platform Metaan kan Facebookii kan WhatsAppii kaampaanii Instagramii jechuudha. Metaan kaampaanii Zuckerberg innis namoota 4,000 oliif carraa kenneera akkasumas Microsoft Corporation Microsoft kaampaaniin jechuudha. Innis nama 4,000 oliif Apple kaampaanii or Apple Incorporate namoota 3,000 oliif carraa kennaniiru. Akkasuma gaa kaampaaniiwwan haga 100 ta'an carraa namoota yoo xinnaate inni xiqqaan namoota yookiin hojjettoota 324 carraa kenneera jechuudha. Egaa as keessa kaampaanii teknooloojii baay'inaan jiru akkasumas kaampaaniiwwan health care irratti hojjetan kaampaanii hospitaalotaa fi barnoota irratti hojjetan kaampaanii daldala irratti hojjetan hedduun isaanii as keessa jiru jechuudha. Isinis as keessa kun maaliif isin fayyada? Kaampaanii kam biratti yoon application koo galche irra caalaa gaariidha kan jedhu filachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Kanaafuu reetiin isaanii warri guddaa ta'e carraa approvalin isaanis akkasuma ol ka'aadha yookiin guddaadha jechuudha. Isa kana fayyadamtanii isinis kaampaanii isiniif ta'u filattanii application keessan yookiin carraa hojii keessan biratti galchachuu dandeessu jechuudha. Isa kana eegalaallee booda akkamittiin ammoo kaampaaniiwwan kana communicate gochuu dandeenya? Akkamittiin kaampaaniiwwan kun sponsor nu gochuu danda'ani? Akkamitti connect gochuu dandeenya? Isa jedhu gaaffii gara TikTok irratti nu gaafachaa turtaniif egaa websaayitii tokko akkuma dursee isinitti hime websaayitii tokko kan isin itti agarsiisu jira. Kana hunda kan isinitti agarsiisu ofii keessanii guutuu yoo ta'edha. Dirqama ofii keessanii guutuu qabdu yoo ta'e yoo professional argachuu dadhabdani professional waan kana guutachuudha nama yookiin ammoo professional gaafa jennu eeyyama mootummaa irraallee warra qaban warra waan kana hojjechuudhaaf ofiisa banatanii jiran
akkuma dursee isinitti himin naannoo Finfinnee Shiroo Meedaa American Embassy fuuldura kan jiran namoonni hedduun jiru dandeettii cimaa kan qaban jechuudha. Isaan bira dhattanii salphaamatti guchifachuu dandeessu. Kana alatti garuu callistanii qarshii keessan iddoo hin taanetti hin bittinsiinaan siniin jechuu barbaada. Nama hin beeknettis dokumentii keessan hin ergina. Haa ta'uutii garuu ofii kiyyaa guuttachuu nan danda'a warra jettaniif websaayitii tokko isinitti agarsiisa. Websaayitiin kun akkuma asirratti daawwachaa jirtanii websaayitii h1bgrader.com jedhama. h1bgrader.com akkuma barreessuu dandeessu irra deebitanii jechuudha. Peejii haaraa banee h1bgrader.com h1bgrader.com jettanii yoo bantan bifa kanaan isinii bana. Achi booda kan isin gochuu qabdan akkaawuntii create gochuu qabdu. Akkaawuntii create gootanii yookiin sign up gootanii jechuudha. Maqaa keessaniin akkaawuntii isinii qophaa'a jechuudha. Isaan login ega gootanii booda kaampaanii sila isinitti agarsiise keessaa kan isiniif ta'u kan gosa barnoota keessanii waliin deemu, professionii keessan waliin kan deemu, experience keessan waliin kan deemu barbaadan maqaa kaampaanichaa search baarii kanarratti guuttanii search gochuu dandeessu. Yoo kaan ammoo job title kana ishee kana filattanii job title keessa search baarii kanarratti gosa hojii isin ittiin professionii qabdan galchitanii barbaaduu dandeessu. Yoo kanan ala most of the time city magaalaa kaampaaniin sun itti argamu magaalaa isaa keessa maqaa isaanii guuttanii argachuu dandeessu. Inni garuu bal'aa ta'a dhaqee isin jala bal'ata waan ta'eef kan more of the time ani kan filadhu job title dha. Maaliifi select godhee isinii fida waan ta'eedhaaf jechuudha. Job title direct professionii keessanitti isin geessuu danda'a waan ta'eedhaaf. Professionii keessan for example job title dhaan haa deemnee haa xiqqoo ilaallu. Job title keessatti fakkeenyaaf software engineer yoo taatanii software engineerii jettanii akkasitti gaafa barreessa liistii isaa asitti isinii kaa'a. Liistiin isaas keessan jiru taanaan directly argachuun isin rakkisa gara Googleetti isin geessa yookiin search normaalitti isin geessa waan ta'eedhaaf. Software engineer jedhee as gaafa dhufu ishee kana select yoo gootan irra caalaa barreeffama barreessitanii fixuu keessan irra jechuudha. Ishee kanaan fakkeenya isinii fudhachaa jira software engineerii professionii keessan yoo ta'e kan barnoota ittiin barattan yoo ta'e yookiin ammoo experience kan ittiin godhattan yoo ta'e digrii jalqabaaf isaa ol software engineeringdhaan qabdu taanaar digriin keessan equivalentii ta'uu danda'a taanaan digrii Ameerikaa waliin equivalentii ta'uu akka qabu hin dagatiina. Isaanis evaluate godhaniiti kan isaan fudhatanii by the way credit hours isin fudhatan subjects isin fudhatan hunduma isaanii sirriitti ilaalaniiti kan isaan equivalentii isaa digrii Ameerikaa waliin equivalentiidha jedhanii approved isin godhan jechuudha. Isa kana ta'uudhaaf ammoo yuunivarsiitiin isinitti barattan baay'ee murteessaadha. Yuunivarsiitiin tokko calliseetuma kan credit hours yookiin subjectii ittiin kennan kan garuu approvaalii hin arganne subjectiin tokko yookiin immoo professioniin tokko inni jiraata. Haa ta'uti garuu equivalency isaa isaan evaluate godhu. Asitti deebinuuti software engineer jettanii search yoo gootan search baarii kanarratti haala kanaan isinii fida. Software engineerii gaafa jettan akka kanatti isinii bana. Gaafa banuu H1B sponsorship data isaa guutuu isaa isinii dhiyeessa. Software engineerii irratti kanaan dura yookiin baroota darban keessa approvaalii hammamiitu jira daataan isaa jechuudha. H1B approvals ishee jettu kan argitu yoo ta'e daataa kana keessatti H1B approvaalii hammamiitu jira. Isa jedhu giraafiidhaanis isinii kaa'a, nambariidhaanis akka kanaan isinii kaa'a 2024 keessa certified kan ta'e namoota hammamii yookiin hojjettoota hammamii akkasumas denied kan ta'e hammamidha argitanii bifa kanaan isinii kaa'a. Software engineering jechuudha. Egaa kuni H1B approvaalii isaa hammam ol ka'aadha isa jedhu ittiin madaaluuf isiniif ta'a. Akkasumas immoo H1B salary miindaan isaa hammamidha. H1B software engineering kun 2024 keessa miindaa ol ka'an, miindaa giddu galeessi, miindaa averaging yookiin miindaa gadi bu'an hammamidha waggaatti 2024. Egaa bifa kanaan innis data information wayii isinii kenna jechuudha. Ammas as deebitanii H1B sponsors wanni warri kamidha warri software engineering irratti kaampaaniiwwan isaan kamidha baay'ee kan barbaadu hojjettoota baay'ee software engineerota baay'ee kan barbaadu kaampaanii isa kamidha kan jedhu list out isinii godha.
Google LLC jalqabarra jira. Meta platform itti aansee jira. Microsoft Corporation itti aansee jira. Intel Corporation itti aansee jira. Akkasumas Mefasis Corporation itti aansee jira. Nvidiaan itti aansee jira. Akkasumas kaampaaniin DoorDash jedhamus itti aansee jira. So software engineering kaampaaniin barbaadan immoo isaan kanadha jedhee akkaawuntii isaanii yookiin lakkoofsa isaanii waliin akka kanatti isiniif kaa'a jechuudha. Itti aansuudhaan asuma software engineering kana jalatti amma kan isin ilaaltanii applicationii akkamitti guutuu dandeenya? Akkamitti kaampaanota software engineerota barbaadan kana communicate gochuu dandeenya? Isa jedhuudhaaf dhumarratti kan argitan jobs kan jettu kuni ishee kana itti kilikii gootanii jobs kan jettu kana jechuudha. H1B approval ilaalleerra, H1B salary ilaalleerra, H1B sponsorship ilaalleerra. Jobs ishee jettu kanatti gaafa buutanii hojii jiru isiniif bana jechuudha. Hojii jiru isiniif bana. View more software engineer jobs jettanii yoo bantanii bifa kanaan gara hojii gara carraawwan hojii jiranitti software engineering wal qabate carraawwan hojii jiranitti isin geessa. Egaa as keessatti kaampaanota kam waliin akkasumas immoo mindaansaa hammam akka ta'e maal akka ta'e full time akka ta'e part time akka ta'e hammam akka ta'e eessa akka ta'e iddoonsaa kan ittiin ilaaltan bifa kanaan ta'a jechuudha. Kanaafuu kallattiidhaan kan isin gootan maalidha? Eega laaltanii mindaasaas maaliisaas highlight isa eega laaltanii booda kaampaanii isinitti tole irratti yookiin kaampaanii waliin nu simachuu danda'a jettanii yaaddan kana keessaa ilaaltanii apply jettuuni. Apply now eega jettanii booda verification gaafata. Apply now eega jettanii booda gara Indeeditti isin geessa. Indeediin kun kaampaanii guddaa irratti hojii namoonni barbaadatanidha. Egaa warra biyya keessa jirtanii fi warra Ameerikaa jirtan already you guys know maal akka ta'e sirriitti beektu waan ta'eedhaaf ibsisin hin barbaachisu. Warra biyya keessa jiran Indeed irratti gara Indeed isin geessa. Software engineer irratti mindaasaa bifa kanaan isinitti hima. Iddoon hojii isaa Arlington, Virginia keessadha. Kaampaaniin kuni kaampaanii maal jedhamu akka ta'e bifa kanaan laaluu dandeessu. Waa'ee kaampaanichaa akkasumas job detail isaa, benefit isaa maal akka ta'e, flexible spending account, health insurance, retirement plan, tuition reimbursement waan kana faa qaba. Egaa kana example isin fudhachaa jira gaa. Isa kanarratti apply now jettanii kallattiidhaan informationii keessan, emailii keessan, maalii keessan galchitanii kaampaanii kana waliin communicate gochuu jalqabuu dandeessu jechuudha. Gaafa kaampaanii kana waliin communicate gootan kan cimsee isinitti himuu barbaadu make sure even H1B work visa dhaan seennee haa ilaallu iyyuu malee hojiiwwan tokko H1B work visaaf eligible miti. Job listiin kan asirratti hunduma isaati jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu apply now jettanii eega kaampaanii sana waliin dubbachuu jalqabdanii emailiidhaan waan isin gootan maalidha? H1B sponsor gochuu akka danda'an. H1B visa sponsor gochuu akka danda'an make sure gaafadhaanii. Achirratti listii godhanii hin jiran yoo ta'e gaafadhaan emailii keessan kee gaafa communicate gootan jechuudha kaampaanii sana waliin. H1B sponsorship na gootu H1B work visa sana akkasinii kennan irra deebi'aati gaafadhaa. Maaliif karaa isaaniiti kan USCIS kan inni kallattiidhaan isin simachuu danda'u malee isin kallattiidhaan viizaadhaaf apply gochuu hin dandeessan. Kophaa keessanitti jechuudha. Kaampaanii kanatu eega waliigaltee diilii gootanii waliigaltee walii mallatteessitanii boodadha. Kan inni maqaa keessaniin carraa hojii kana waliin walitti qabee informationii keessan hunduma isaa fuudhee mootummaa Ameerikaa biratti kan inni viizaa isinii gaafate H1B work viizaadhaan gara Ameerikaa akka dhuftan processii isa haala isinii mijeessu isaan waan ta'eedhaaf make sure eega apply gootanillee communicate gochuu hin dagatiin isiniin jechuu barbaada. Baay'ee barbaachisaa waan ta'eedhaaf. Egaa bifa kanaan seentanii carraa keessan yaaluu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Kaampaaniin h1bgrader.com jedhu kun bifa kanaan salphumatti hojii barbaadanii fi kaampaanii barbaadan waliin communicate gochuuf akkasumas applicationii keessan barnoota keessan galchuudhaaf baay'ee salphaa isiniif ta'a jechuudha. Carraa gaarii isiniif hawwina itti fayyadamaa isiniin jenna ammas horaa bulaa deemana Anaan Miidiyaa 2024 subscribe like share gochuu immoo hin dagatina. Galatooma.